Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekap. Marree qophii addaa irra qabadheesniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Qophiin kiyyaarraa namootaan addunyaa kanarraa qaama namaan addaa qaama raajii qabaachuudhaan Guinness World Record kan jedhan cabsuudhaan sadarkaa addunyaatti beekamtii argatan kana qabadheesniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hordoftan kabajaa isin gaafadha. Haga danda'ametti seera YouTube eeggachaa viidiyoo osoo hin taane suuraadhaan isin agarsiisaatiin deema. Namoonni YouTube channel Ekapiif haaraa taatan ammuma jalqabdanii maatii akka taatan kabajaa isin gaafadha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara qophii keenyaatti dabarfanna. Kudhanaffaa haadha arraba dheertuu addunyaa kanaa yoo taatu maqaan ishee Anjeliinaa jedhamti. Dheerinni arraba ishee saantimeetira 10 akka ta'e himama. Anjeliinaan YouTube isheerra arraba ishee agarsiisuun viidiyoo kan gadhiiftu yoo taatu namoota sabiskiraayiba baay'ee argatanii fi viyuu guddaa addunyaa kanarraa qabanidha. Anjeliinaan arraba isheetiin funyaansii fi ija ishii tuquu akka dandeessu ifaan ifatti agarsiiftee jirti. Sagalaffaa namoota addunyaa kanarraa luka dheeraa qaban. Qaallittiin asirratti suuraa si argitan kun yeroo dhiyoo duraa lutti kan kiyya dheeraadha jechuudhaan Guinness World Record kan jedhamu dhaabbata addunyaa kanarraa namoota beekamtii qaama dheeraa yookaan wanna adda addunyaa kanarraa qabanu galmeessee badhaasa kennu irratti beeksisa himattee turte. Maqaan ishee Hektooriinaa Leesinaa kan jedhamtu yoo ta'u lammii biyya Raashiyaati. Isheen hojiinsee moodelistiidha. Bara 2017 akka lakkoofsa warra faranjootaatti jechuudha galmee kanarratti fudhatamtee jirti. Shamarreen kun bara 1887 Raashiyaa Beezaa keessatti kan dhalatte yoo ta'u nama haaraa luka dheeraa addunyaa kanaa jedhamuun fudhatamteerti. Dheerinni luka shamarree kanaa inchii 53 yoo ta'u Beeljiimitti bara 2009 wal dorgommii taasifameen kan mo'atte. 8ffaa namoota addunyaa kanarraa funyaan dheeraa qaban. Amma yoonaatti daangaan namni kun dura bu'ammaansaa hin cabfamne yookaan rikaardiinsaa amma yoonaatti hin cabfaminiin kan jirudha. Namni kun lammii biyya Turkiyaa kan ta'e yoo ta'u dheerinni funyaansaa saantimeetira 9. Maqaan namticha kanaa Mehman kan jedhamu yoo ta'u Guinness Book irratti beekamtii addaa argatee jaallatamummaa argateetiin jira. 7ffaa rikaardii areeda dheeressuun tokkoffaa kan ta'e lammii biyya Hindiyaa Rehamu Siishaan kan jedhamu yoo ta'u namni kun areeda isaa kunuunsuu kan jalqabe 1970 yoo ta'u bara 2010 akka lakkoofsa faranjootaatti namoota ajaa'ibsiisoo addunyaa kanarratti galmaa'uu danda'eetiin jira. Namichi kun namni agasaa addunyaa kanarraa areeda dheeresse kan hin jirre yoo ta'u namootaan Guinness Book yookaan World Record irratti hojjetaniif deebii kan kenneen namoonni areeda dheereffachuu kiyya kanaan na ajaa'ibsifatan kan jedhee dubbateedha. Namichi kun guyyaa tokko keessatti areeda isaa miiccuu fi filachuu sa'aatii 2 akka itti fudhatudha kan ibse. Torbii guutuu immoo akkuma kana miiccaatiin baaqqisaatiin akka oolu dubbate. Itti dabaluun areeda koo dheeressuu fi ilmoo kiyya guddisuun anaaf tokko kan jedhe yoo ta'u gara kutaa 6ffaatti dabarfanneetiin jedha. Itti aansuudhaan Maati Maakaardii jedhama maqaansaa lammii biyya Ameerikaati. Namni kun lammii biyya Ameerikaa yoo ta'u namoota dheerinaan beekamtii qabanuu fi itti dabalataan addunyaa kanarraa immoo namoota harkisaa dheerina kan qaban addunyaa kanarraa rikaardii kan cabseedha. Kan dhalate Ameerikaa Wiilchester naannoo jedhamu yoo ta'u haati isaatiif abbaansaa Maariyaa fi Wiilan kan jedhamurraa kan dhalate. Dheerinni hojjaa isaa meetira 2.9 yoo ta'u Kaalifoorniyaa osoo jiraatu waggaa 35ffaa irratti bara 2005 addunyaa kanarraa du'eetiin jira. 5ffaan Kiin Gudimaan jedhamti. Lammii biyya Ameerikaa yoo taatu namoota addunyaa kanarraa ija gurguddatanii fi ija nama sodaachisu kan qabdudha. Kiin Gudimaan bara 2021 namootaan addunyaa kanarraa ija gurguddatan jedhamuun Guinness Book irratti galmoofteetiin jirti. Kiin Gudimaan waggaa ija isii gurguddiftu yookaan babal'iftu milimeetira 15 guddisuu dandeessi. Noormaaliin ija ishee 11 milimeetira yoo ta'u duwwaa tuqaa 4 inchiidha. Arfaffaa kan itti aanu Raadahaan kan jedhama.
lammii biyya Hindiiti nama rifeensa gurraa dheeraa qabudha addunyaa kanarra. Dheerinni rifeensa gurra isaa saantimeetira 25 yoo ta'u gubbinallee baay'inallee ni qaba. Namni kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 namoota addunyaa kanarraa ajaa'ibsiifamoo ta'an Guinness World Record irratti galmaa'eetiin jira. Yaansuudhaan jaalalleen isaa yookaan jaartiin isaa waan kana hin jaallattu. Namichi kun yeroo baay'ee haadha manaa isaa gammachiisuudhaaf rifeensa gurra isaa kana ni gabaabsa ture. Garuu beekamtii kiyya naaf hin caalu jechuudhaan dheeressuu itti fufeetiin jira. Kan itti aanu sadaffaan jechuudha Kiristi jedhamti jechuudha. Haadha ilmaan shaniiti. Namoota qeensa dheereffachuudhaan addunyaa kanarraa sadarkaa tokkoffaa ta'anidha. Akkuma nama kamuu mana isii ni qulqulleessiti, ijoollee isii ni guddifti, ni kunuunsiti. Bara 2014 namoota qeensa dheereffachuudhaan addunyaa kanarraa sadarkaa tokkoffaa ta'an taatee galmaa'uudhaan beekamtii argatteetiin jirti. Qaallittiin kun idimeensi waggaa 40 yoo taatu waggoota 19f qeensa isii osoo hin muriniin akka turte himti. Kaayittinaan immoo namoota nyaara dheereffatan rifeensa nyaara addunyaa kanarraa dheereffatan shamarreen kun lammii Jaappaan yoo taatu maqaan isii Yuujiin kan jedhamtu yoo taatu Yuujiin nyaara isii qofa dheereffachuudhaan Guinness World Record cabsiteetiin jirti. Kaayittinaan immoo jechuudha namoota addunyaa kanaa meeshaa wal quunnamtii saalaa dheeraa fi guddaa qaban maqaan isaa Hans jedhama jechuudha. Hans dheerinni meeshaa isaa saantimeetira 50 yoo ta'u ijoollummaadhumaa jalqabee guddaa akka ta'e dubbata. Hans haadha manaa tokko fuudhee sababa meeshaa isaa sodaattee kan gargar bahan yoo ta'u amma yoonaatti haadha manaa isaan madaaltee fuudhu argachuu hin dandeenye. Dabalataan karaarra deemuuf illee namoota akka qaanfatu dubbata. Dhaggeeffattoota keenya qophiin irraa qophiin qabatee dhiyaate kanuma jecha nama biyya yaa'u gochuu hin dandeenye.